Giddugalli gabaa bakka gurgurtaa fi bittaa oomishaalee qonnaa kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyooti birrii biiliyoona 1 waliin ijaarame guyyaarraa eebbifamee tajaajilaaf banaa ta'eera. Giddugalichaa eebbisiisuun hojii kan eegalchiisan kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee giddugalli gabaa guyyaarraa eebbifame oomishaa fi shammatataa wal qunnamsiisuun jireenya lammiilee keenyaa fooyyessuu qabna jennee waadaa hawaasaaf seenne hojiitti hiikaa jiraachuu keenya agarsiisaa jedhani. አምራችና ሸማቹን እናገናኛለን ብለን የገባነውን ቃል oomishtoota fi shamattoota wal qunnamsiisuu qabna jennee waadaa hawaasa keenyaaf seenne keessaa piroojeektiin kun kunoo isa tokkodha baga gammaddan. Oomishtoota fi shamattoota wal qunnamsiisuun ammoo faayidaa baay'ee qaba. Tokkoffaa gatii tasgabbeessa, lammaffaa oomishni qulqullina qabu shamattoota bira akka ga'uuf ni gargaara. Cancala daldala gidduu jirus ni hambisa. Kanaaf piroojeektiin kun dhiibbaa jireenyaa hawaasa magaalaa keenyarra ga'u hir'isuuf iddoo guddaa qaba. ትልቅ ጫናን ሊያቃልል የሚችል ፕሮጀክት ነው። Karoorri qabanne akka hin milkoomneef diinonni keenya yeroo yeroon ajandaa yoonuu kennanis wanta karoorfanne raawwachuurraa yoomillee boodatti hin deebinu jedhan kantiibaa Adaanechim. ከስራችንና ከትኩረታችን ላይ እንድንነቀል የቤት ስራ የሚሰጡን ብዙ አካላት አሉ። hojii fi xiyyeeffannoo keenyarraa ija keenya akka kaasnuuf qaamoleen hojii manaa nuu kennan hedduutu jiru. Kanneen jibbiinsaa fi lola nuuf qopheessan baay'eetu jiru. Nuti garuu jibbiinsaa fi lolaaf yeroo hin qabnu. Yeroon keenya hawaasa keenya tajaajiluudha. Carraa kanaan hawaasa keenyaan wanti jechuu barbaadu waadaa keenya hojiirra oolchinee rakkoo qaala'insa jireenyaa salphisuu qofa osoo hin taane Finfinneen jiraattota isheef mijooftuu taasisuu fi magaalaa filatamtuu taasisuudha. Giddugala gabaa ijaarsisnee xumursiisuu qoftee galma miti kan jedhan kantiibaa Adaanechi qindoominaan hojjechuun piroojeektoota kanneen irraa qitaan fayyadamuun murteessaa ta'uus dhaamaniiru. ይህንን የገበያ ማዕከል በትክክል ልናስተዳድረው ልንጠቀምበት ይገባል። Giddugala gabaa kana sirnaan bulchuu fi irraa fayyadamuuf biiroon daldalaa qophaa'eera. Isaan qofa osoo hin taane aanaan kutaan magaalaa fi oomishtoonni naannawa kana jiraattan hojmanee guddaa qabdu. Misoomuun waliin adda faffacaanee misoomuu hin dandeenyu. Misoomuu yoo barbaanne humnaa fi galteewwan jiran walitti fiduu qabna. Kanaaf itti gaafatamummaa gama kanaan jiru imaanaan isiniin jedha. በዚህ በኩል ያለውንም ኃላፊነት አደራ እላለሁ። Hojii gaggeessaa olaanaan piroojeektoota gurguddoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Dabboo Tunkaa giddugalli gabaa Kolfee kun lafa hektaara 2.3 irratti birrii biiliyoona 1 waliin kan ijaarame ta'uu himanii giddugalichi kutaawwan tajaajila garaagaraaf oolan bifa ammayyaan ijaaraman of keessatti kan hammate jedhaniiru. ፕሮጀክቱ በዚህ አገልግሎት ውስጥ የሚሰጣቸው አገልግሎቶች Piroojeektiin kun tajaajila inni kennu suuqiiwwan 80 qinxaaboo itti gurguraman, suuqiiwwan 90 jumlaan oomishaalee keessatti gurguramanii fi kuufaman, iddoo dhaabbii konkolaataa yeroo tokkotti konkolaattota 200 tajaajiluu danda'u qaba. Siistamoonni balaa ibiddaa ittisanii fi balfaawwan garaagaraa dhabamsiisuu danda'anis of keessaa qaba. Teekinooloojii oomishaalee qonnaa akkaatuma amala isaaniin ho'isuu fi qabbaneessuu danda'anis qaba. Gama carraa hojii uumuunis piroojeektonni kunneen lammiilee 3,000 hanga 4,000 ta'aniif carraa hojii uumaa jiru. Yeroo itti aanu keessatti tajaajila bal'aa ni kennu. በቀጣይም በሚኖረው እድሜው ሙሉን ሰፊ የሆነ አገልግሎት ይሰጣል። Dhiyeessitoonni fi shammattoonni Addis Miidiyaa Neetworkiif yaada isaanii kennanis giddugaloonni gabaa akkasiin ijaaramuun isaanii oomishaa fi shammatataa gidduutti walitti hidhaminsa gaarii kan uumu ta'uu kaasaniiru. Amma fakkeenya olaalte paappaayyaa har'a birrii 15 gurguraa jirra. Qonnatti irrattis kanumaan kenninaaf. Muuzii birrii 27 itti furuuttidha kennina. Asitti amma birrii 35 gurguraa jirra. Burtukaana birrii 50 gurguraa jirra. Abukaadoo birrii 40 gurguraa jirra. Amma waan baay'ee fayyada. Kuni tokko ana fayyada. Lammaffaa naannoodhaaf dallaalaa warri jedhaman kana gidduudhaa bahu. Eenyutu arga qotee bulaa fi shamataatu wal arga. Kana jechuun gabaa guddaadha. Itti gammachuu guddaadha natti dhagahama. Naannoo kanarratti wanni kun yaadamee ta'ee hojjetamuu isaatiif uummata kanaafis uummata qotee bulaallee ta'ee asitti oomisha isaanii dhiyeeffatanii warra fayyadamuudhaaf dhiyeessuudhaaf gahee guddaa qaba. Asuma ollaa kana waan ta'eef immoo guyyaadhaan ganamaan waan haaraa bakkalumatti argachuu nan danda'a jechuudha. Giddugalli gabaa guyyaarraa eebbifamee tajaajila kennuu eegale kun giddugala gabaa oomishaalee qonnaa isa sadaffaa ta'uun himameera.